Darbee distiin kun akkanatti fanadda'e sinii qoodeen ture. Distiin kun miidhaa guddaa qaba. Miidhaa garuu yoo akkanatti ilaalan waan miidhaa qabu fakkaatu. Garuu miidhaan isaa balaa guddaa namarraan ga'a. Adaraa keechaan of eeggannoo akka gootan jedhee ammallee waa'ee distii kanaa sinii fideen dhufe. Isinis viidiyoo kana hanga dhumaa hordofuudhaan irraa of eeggannoo godhadhaa. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufee waa'ee distii kanaati jechuudha. Distiin kun ijoollee baay'ee miidhaa jira. Ijoollee baay'een balaa distii kanaatiin gubachaa jiru. Distii kana jechuun ukkaamamee isa daqiiqaa muraasa keessatti nyaata bilcheessuu danda'udha. Keessattuu ijoolleen amma biyyarraa dhufaa jirtan waa'ee distii kanarraa baay'een keessan hin beektan. Distiin kun yeroo bilcheechuu fakkeenyaaf foon lukkuu yoo ta'e daqiiqaa 15 keessatti bilcheecha. Foon kaayyoo ta'e foon hoolaa yoo ta'e daqiiqaa 25. Kan gaalaa yoo ta'e garuu sa'aatii tokko. Haala kanaan kan bilcheessu yoo ta'u biyyoota Arabaa keessatti distiin kun baay'ee filatamaadha. Arabdoonni distii kana baay'ee jaalatu. Sababbiin isaa nyaata dafee waan bilcheechuuf jechuudha. Innaa isarraa balaan distii kanaa osoo isin hin dhaqqabin, osoo isin irra hin gahin, isin immoo sirriitti of eeggannoo gochuu qabdu. Innis akkas. Distii kana wanta isa barbaachisu hundatti gootanii erga qadaaddaniin boodatti wanti isin gochuu qabdan sirriitti gubbaa isaa qadaadudha. Yookaan immoo bakka shiboo saasan, bakka isheen xiqqishuun jirtu. Ishee sanii sirriitti cheekii godhuu qabdu. Ishee erga cufamee ka'ee ishee gubbaarra godhan sanii qadaaddoo ishee xiqqishuu sanii ishee san sirriitti cheekii godhuu qabdu. Ishiin hin qadaaddamne jechuun distiin kun rakkoo guddaa qaba. Garanaan illee sirriitti cufuu qabdu. Erga cuftaniin booda cheekii gochuu qabdu. Akkam yoo inni daffee jedhe cheekii gochuu qabdu. Haalli inni itti daffe sirriidha moo sirrii miti jettanii ilaaluu qabdu. Akkamitti ilaaltu? Dhuftaniitti ilaaltu jechuudha. Innaa isheen sun tushuu jettee yoo sagalee hin baasne ta'ee rakkoo qabaa jechuudha. Distiin kun karaa hafuuratti hin baafatu saniin hafuura hin baasne jechuun rakkoo guddaa qaba. Bakka akkuma amma ishee argaa jirtan kana jechuudha. Inni socho'uu qaba. Socho'ee hafuura baasuu qaba. Ushushushushu jechuu qaba jechuudha. Akkas jechuun hafuurri isaa yaa'aa jira. Yookaan immoo bilooniin isa jalaa sun hiikkatee yoo gadi bu'e sun irraa ol ba'uuf ta'u ol dhufa jechuudha. Yeroo kana daftanii ibiddatti dhaamsuu qabdu. Yoo kana ta'uu baate balaa guddaa isinirraan ga'a. Obboloota koo waan akkanaa kanarraa sirriitti of eeggannoo godhadhaa. Obboleettiin teenya tunis amma akkas turte. Distii kanaan nyaata irra gootee osuma achumatti meeshaa dhixxuu hin beektu baay'een isaanii najilaa fi iddoo nyaata itti hojjetan wal bira dhiyaata yeroo baay'ee jechuudha. Inna osuma nyaata kana hojjechaa harka tokkoon immoo meeshaa dhiqaa jirtu distiin kun kanumatti ol fanadda'e argite. Yeroo itti fanadda'u kan inni ol fanadda'e jechuun bishaan achi keessa jiru hayiliidhaan ol ba'a. Ukkaamamee jira waan ta'eef inni kun hafuurri isaa achi keessatti ol ga'ee guutee hayiliidhaan jira jechuudha. Wanni isin beekuu qabdan. Inni kun achi keessa yeroo hurkisuun hayiliidhaan humnaan olutti haalaa jechuudha. Yeroo kana inni isheen xiqqishuun sun yeroo biloon isaa jalatti gadi hiikkattu inni gubbaa kun immoo olutti haala. Ana kan na mudate jechuudha. Isheen xiqqishuun hafuura baastu sun isheen sun bilooniin isa jala jiru sun inni hiikkate yeroo hiikkatu kan gubbaa kun inni maal ta'uu qaba ol ba'uu qaba jechuudha. Anachumatti meeshaa dhiqaa jira ture kanuma ol ba'een arge jechuudha. Guyyaa sani guyyaan kee guyyaa har'aatii miti jecha afan ba'e malee akkanatti gubadhu ture. Bishaan achi keessa jiruu fi nyaanni bilchaachaa jiru akkasumatti ol faca'ee girgiddaa muluu xaaraa muluu balleessee ture jechuudha. Guyyaa sana firnii muluun akkasumatti badee jechuudha. Sababbii isaatiif jechuudha. Inna viidiyoo isaatillee hojjedhee jira. Viidiyoon isaas keessa ni jira. Gara jalaatiitti ni argattu jechuudha. Waan na mudate jechuudha guyyaa sanii. Inni kun immoo kan obboleettii keenya mudate waan ta'eef irra deebi'ee isinii hojjechaa jira jechuudha. Innaa kanaafuu of eeggannoo godhadha. Ergasii ani distii sanitti hojjechuu nan dhiise jechuudha. Natti waa hafu. Nyaanni gizee bilchaate yaa bilchaatu. Distuma kanatti nun hojjedhu nan dhiise jechuudha. Innaa deebi'anii isuma san haarawaa fidanii jechuudha. Isaan maaliif nyaata daqiiqaadhaan hojjechuu waan barataniif distii san malee nyaanni sitti hin tolu jechuudha. Isiniif galee foon isaanii hin bilchaatu.
foon isaanii distii aaditti hin bilchaatu akka laayyetti jechuudha. Walii akka bakka hin sarmu jechuudha bilchinna irratti. Kanaaf distii san malee hin ta'u distii biraa fidanii jechuudha. Haa ta'uti garuu keessi koo boqonnaa hin qabu jechuudha akka duraan isaan. An duraan aadiidha omaanatti fakkaatu ture. Garuu wanti kun erga na mudateeti baay'een sodaadha jechuudha. Wanti tokko yoo namarra gahe malee yoo namni namatti himillee baay'ee namaaf fudhatamu. Kanaaf waan narra gahee jiruuf immoo amma keechi kiyya gizuma inni daffeeyyuu bakka sanitti dhaabbadheen hojjedhu jechuudha. Aga daqiiqaan 15 ta'ee yoo lukko hojjedhe aga daqiiqaa 15 dhumatutti yoo foon ta'e aga 25 dhumatutti hin dhaqu jechuudha. Hin dhiqu meeshaalee zim jedheetu madhiisee gizuma inni bilchaatee daqiiqaan isaa ga'e isatti erganii bidda isaa sanitti dhaamseen deebi'ee too itti dhaamsee ka'een erga inni isa banee ka'een hojii achi cinaa jiru san hojjedha malee isa qadaadee yoon jedhe keessi koo boqonnaa nan argatu jechuudha. Akka duraan isan hin hojjedhu jechuudha. Achi dhaabbadhee siniif galee akka duraan isan ofgatee naannoo sanitti distiin kun ibiddarra jiraatee daffe taanaan dhiisee deemuu naawuyyo jechuudha hojii san. Maaliif waan na mudateef jechuudha. Dhugaa rabbi jechuudha. Yoo inni fanadda'u bakka akka qawwee tokko sanitti gaafa iyyu san ammallee wanti guyyaa san na mudate ammallee gurrarraa na iyya jechuudha. Siniif galee miti kanaaf baay'een sodaadha jechuudha. Sodaachuun jammare jechuudha. Madaamin tiyyaayyuu leelaa sodaattu ammumaan arginaan jechuu jammaranii jechuudha. Dhugaan sinitti ani waan sodaadhuun ture. Amma garuu sirtiin sodaachuu eegalee jechuudha. Kana jechuun yoo namarra gahe malee namni tokko sodaatu. Amma obboleettiin keenya kun natsaa biyyaa baateef osuma ishiin hojii guddi jettu inni sun itti ulfanadda'e fuula ishii akkuma jiruun gubee jechuudha. Kana jechuun fuulli gubate jechuun baay'ee ulfaata. Baay'ees namatti dha. Qaama namaa keessaa qaamni kuwwanis kan uffataan dhokatu waan rakkoon qabu. Garuu garri fuulaa kun baay'ee ulfaata jechuudha. Inni immoo kan nama argatu gizee achi ulfanadda'u isaa fuula jechuudha. Irraa oleedha waan ta'eef fuula sin argata jechuudha. Nama aduusan fuula na argatee oole jechuudha malee iddoo biraatii miti. Harkallee miti kasina gizeen achi ulfanadda'eetoo bishaan achi keessa wanni jedhu san bishaan daffaan fuulumatti si facaa jechuudha. Gara biraa sin hin dhaqu. Kanaaf hadaraa keessan fayyaa faaya obboloota gola ormaatitti akkuma ol jettanii gajjettanii hojjetattanii akkasumatti of eeggannoo illee godhadha. Gizee isa qadaan isaa sun biloonuun isaa sun siraatan jiramu sochaamu irra laalati sanii booda qadaadaa jechuudha. Siniif gala cheekii godhaa. Ergasii illee immoo sirriitti cheekii godhaa jechuudha. Gizeen nuti daffee hafuurri isaa yoo ba'u baate xaxxi jedhee zim jedhee rakkoo akka qabu distiin kun beekaatii ibidda isaa jalatti dhaamsaatii erga inni xiqqoo ture akkana daqiiqaa 10 booda ture immoo suuta jedhaa banaatii haala saniin ilaala. Akkuma cuftaniinis banuun hin danda'amu siniif galee fakkeenyaaf namoota tokko yoo jarjartan yookaan jarri yoo sin mudde ibidduma jalatti dhaamsanii namoonni banuuf fiigan ni jiru. Namoonni hin beekne jechuudha. Inni sun dirqama hafuurri sun gizee distii sanii ibidda jalaa dhaamsitan ushii kan jedhu ibiddi sagalee sun dhaamee hafuurri sun dhaga gaddeebuutti distichi banamuu hin qabu jechuudha. Erga hafuurri gaddeebee sagaleen isaa hundi dhaamee biyaansi daqiiqaa 10-15 jidduu turtan malee fiiddanii banuunis hin danda'amu jechuudha. Siniif galee maaliif hurki sun gadi hin deebine waan ta'eef hayliin isaa gadi hin deebine waan ta'eef wanti tokko ukkaamamee hojii banamu hagam akka haylii qabu ni beektu. Kanaafuu jechuudha. Of eeggannoo guddaa godhadhaa isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kiyya ammaaf asumarraa nan goolabaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadha galatoomaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay baay.